Footoo keessan gara amma jiru kanarraa gara kanatti edit gochuuf jettanii presetii yoo dhabdan ta'e viidiyoon kun kan keessani. Jalqaba irratti kan nuti ilaallu presetii eessaa akka argannudha. Duraan dursa preset jechuun maal jechuudha? Preset jechuun footoo bareedina qabu irraa kooppii gochuun gara footoo keessaniitti paste kan goonudha. Kanaafuu gara viidiyoo keenyaa irratti haa dabarru. Jalqaba irratti telegiraamii keenya irra galla. Telegiraamii irra erga gallee iddoo seerchii irratti @koomiyaa gochuun barreessina. Seerchi goona. Ergasii isa lammaffaa irratti dhufu irratti OK gochuun presetii achirraa daawunlood godhanna. Inni nu buusaa jiru kun footoo presetiidhaaf ta'u footoo keenya bareechuudhaaf kan irraa kooppii goonuudha. Amma daawunlood godhanneerra. Amma ergasii Lightroom keessa seenna. Lightroom keessa erga seennee booda footoo sila buufne sana add itti goonna. Raw isa jedhu ofirraa qabu kunno mallattoo qayyiraan isa itti marame. Erga isa daawunlood goonee ammallee footoo bareechuu barbaanne add goona. Footoo isa edit gochuu inni erga galchannee booda footoo isa irraa presetii kana irraa kooppii godhanna. Gara oliitiin tuqaa sadan kana tuquudhaan ergasii gara gadiitiin kooppii settings kan jedhu kanarra cuqaasna. Erga cuqaasnee booda gara oliitiin mallattoo raayitii sana tuqna. Erga isa tuqnee kanarraa ba'uudhaan isa edit gochuu jennee sanarra galla. Ergasii booda erga isarra gallee booda gara oliitiin tuqaa sadan tuqna. Erga isii tuqnee booda bakka gara gadiitiin paste settings bakka jettu kanarra tuqna. Amma footoo keenya edit gooneerra jechuudha. Amma footoon keenya haala sirriidhaan edit nuuf ta'eera. Daawunlood gochuudhaaf footoo kana gara oliitiin bakka share jettu sana tuqna. Ergasii save to device bakka jettu kanarratti tuqaasna. Erga haala sirriidhaan footoon keenya nuuf bu'ee jira jechuudha. Viidiyoon keenya har'aa kana fakkaata ture. Hanga dhumaatti waan nu hordoftaniif baay'ee galatooma. Laayikii fi sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa.